kenna karaadhaa kanarratti argitanii waan isin deeggartan waan ummanni islaamaa nuun jedhullee isin caqafachuu barbaade. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baga wala gar. Baga wala gar. Deemnee carraan biyya lafaa oofe biyya keessan kana nufi darra galata rabbi. Laga kana walii galatti maqaan isaanii maal himuu dandeettu? Maal jettanii? Ganda Abroonyee Shimbixaa. Ganda Abroonyee Shimbixaa. Maa tokko maanii waaminaaree akka kennallee maqaadhaamu jettaniiti moo sababaan isaa maal? Sababni isaa gosa keessa teessutu gosa lamaa sadiif argitanii maqaan akkasitti ba'a. Allahu akbar. Gosti biraa keessa hin jirtu? Biraallee hin jirti irra guddoon gosti as keessa jirtu beekamtuun sallama. Gosa as keessa hin jirre ta lamii tana malee jirtu ta biraallee ta malee isii malee jirtu bulchuu dandeettanii? Hin bulchine akka nama tokkotti waliin bulla walumaan bulaa jiru. Gosa tana lamii bichaa yookaan gosa lama sadii jettanii dhiiftanii nama isin keessa dhufeen keessummeessitan. Man kaana yuuminu billaahi wal yoomil aakhir falyukrim dayfahu jedhe nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam. Wanni itti waamnee fi gosti as keessa jirtu kana kun akkasumatti kaboodaan dhufellee jira kanaaf hin moggaafne jettan. Hayyee waan as keessaa wantoota tokko isin gaafadhaa naa ibsitanii jedhu inshaallah. Rabbi irree walaqad karramnaa banii aadama jedhee ilma namaatiin jammarraa kanaaf ilma namaa kaas gale kana gandi kun maal jedhama? Gandi ganda Koomanaa jedhama. Mata dureen ganda sanii Muhammad Hussein. Kabir Muhammad Hussein? Kabir Muhammad Hussein. Kabir Muhammad Hussein miti? Kabir Muhammad Hussein. Muhammad ilma Hussein abbaa jechuu keessatti. Kaza taate ka rabbii kana galanni haa gahu. اتوب فمنا إن شاء الله تعالى ربي قرآن كيف تلقكم وإلى الجبال كيف نصيبك وإلى الأرض كيف فتحت يديه وهد نوغا فيه جارة كان كتب الداري وان قدنا بفرد قدنا بكاتا نتمي نتمي مكان سايا نجتني ويدوان دل مكان سايا هنتيري جرما غار هنتيري كاموت يو أنا قدنا بالي أنا قاسرا كيسة ترقم جتشون غارة كان جتنا غند أبرونيش نبيتا تكارقم قدنا بالي أنا قاسرا غند أبرونيش نبيتا ترقم وانا جاي باتيكا kunillee nundi isu kana dubbisanii kana maali yoo jenne akka reefi ganda qoqqoodu diinnisanii fi waan maraan qoonnu kanaanoo inni jettarree gara dhihaanu kun inni akka gubbaatti illee maqaa qaba akkasii amma warri laganaa jollaa illee maqaa qaba maqaan isaa kaasii warri laganaa olii ba'amu furdaa jedhama sifuma isaatiin ilaaltanii itti moggaaftan warri ammoo gubbaa saniin warri jiru daaree jedhaani akkana jechuudha. Daaree jedhan. Daaree jechuun kun fakkeenyaaf biyya tokkotti daaroo jedhanii waan wahiitiin kan moggaasan jira. Homarraa ilaalan jarillee keessan homaa guddaa nama hin qorachiisu. Ajaa'iba rabbiiti. Maarree inni Allahu witru yuhibbil witra jedhanii walumaa galatti gaara gamaa san maqaan maal jedhanii? Gaarri gamaa ganda Awcheechee Birbirsaa jedhama. Awcheechee Birbirsaa. Isallee maqaa namaatu keessa jira maqaa gosaatti keessa jira. Akkasiin moggaafate warri naannoo. Jalatti xiqqaan asii argitanii jalatti akeeke kun ammoo Muddo jedhama jecha. Muddo jedhama? Nu lafa keenya argitanii bifa maqaa isaatii fi sifti isaa wal fakkaata. Wal fakkaata. Sifa isaa ilaallee wal galuu qabaa jettan. Namni alaa dhufe kaaki kennaa karaa deema. Kanaafuu maarree jannaatiin tajrii min tahtiha al-anhaaru ka rabbiin jedhu laggeen irraa leekaasee ni'imaa rabbi nuu kenne keessaa laga kanallee bishaan wayiitu keessa jira na fakkaata. Laga kana walumaa galatti maal jettaniin? Lainni laga Jibrii jedhama. Laga Jibrii. Achi gadi yoo ilaaltan kun walgaa laga lamaaniiti. Walgaa laga lamaanii. Laga lama walgaa malee maqaan isaa Jibrii sadiin jedhamee itti moggaafama. Allahu akbar. Bishaan kun immoo ol fagoollee miti naannoo kanaa qilema keessaa rabbiin argitanii dandeettii fi wanni waan argifatamee miti dachi matee narra rabbiin nu baase. Dhagaa keessaa burqa jecha akka gaa'ida bombaatti. Bombaasitti. Gibira qaba? Hin qabu rabbii galata rabbii yoo ta'e malee. Ganda kana keessa islaama malee namni biraa jira? Hin jiru. Kanaafuu rabbi gibira isinirraa lafa kaa'e. Akkaan. Gidee waan garagaraa rabbi isinirraa lafa kaa'e. Wallaahi. Allahu akbar kun tola rabbi. Ifaan laga kanaa maa inni wanni ibsattan biyya kanatti? Ifaan laga kanaa homa argisanii amma qaranyiin baate. Tooraala waan jedhu. Tooraala liikanyaa kanatu baay'atee jira. Akkasumas tooraalli guddaallee ni jira. Kan motorkoonni naannoo maskiidaatti irraa tolfamu. Kanumaan jecha faayidaan isaa asitti namni ittiin fayyadamu. Waan ajaa'ibaati. Obboleeyyan kiyya warri nu daawwachuutti jirta. Wanni si waan amma haasofne kanarraa barattan ni'imaa hedduu haasa irraa qabeeytan. Biyyoota biraatitti bishaan wayita banatan gibira kafalan. Jiini geennaan bulii 25 fi 7 geennaan akkas. Sunis lafaa baha kunis lafaa baha. Tola rabbiin uummata kanatti walirraa bishaan kana naxaa dhugan. Akkasuma waan san fakkaatu jiini bulii 25 bulii 27 akkas geennaan waan ifaa jedhan waajjirri ifaa adda laftaa'ee nama eega. Isaan tola ooltummaa rabbiitiin kan dhaabne ka gibira hin qabne ka gidee namatti ni manne kana ibsatanii tanallee quba qabaadha. Kanammoo tuyyuu gurbaa tokkotu gaafa tokko abbaan ijoollee ifaan hin dhumataa gadi ciisaa jennaan
gaashee kanatti illee hawwaaqaatti illee hin kafaltaa jedheen jedhan. Kanaaf amma akkasanii kuni ka waaqaati kifiyyaan qabu kifiyyaan isaa tola itti ooludha. Tola ooluuf walaa ummata tola oolee beeku ummata rabbiin beeku ummata wal beeku ummata waa beeku akkatti jiran insha Allahu ta'ala waa hedduu rabbi lafa kaahee amantii takka qofatu as keessa jira tola rabbii ammallee ka sadaffaa. Takkaffaa isin jalqabnaayyuu lammaffaan ni'imaa duniyaati ka rabbi itti oole tan akkatti jirti kana fakkaatti maal dhaamattarree isin amma. Amanu wanni dhaamannu garuu haalli biyya keenya argitanii akkama argitan kana lafti kun lafa. Kuma san nama argitanii islaama qofatu as keessa jira. Fuuldura tuunetti gosa as keessa jiru bal'aan irra caalaan argitanii gosa lamaan maqaan tuqameensanii nu amma hawwiin keenya bishaan gahaa qabnaa ifaallee argitanii karabbi argitanii uume kunillee ifaa kenna jechaadha. Mukkiin kunillee ifaa irraa tolfama. Irra guddaan yaanni keenya amma nutti ulfaatee argitanii nu cinqaateen hin jiru karaa. Namoonni akkanaa kun tasa yoo akkatti akka carraa ta'ee dhufee argitanii nu guddisee waan addunyaa keessa jirtu kennee yaada keenya fuudhee addunyaa biraan ga'ee malee nu guddaa argitanii bakka kanatti addunyaa gubbatti argitanii waan beekamtii hin qabne sababa karaarraa ta'ee namni dhufee waan nu laaluu hin dandeenyeef hawwi. Ayyee akkana jedhan alhamdulillah tola rabbiitii rabbi waan baay'ee tola nutti oole kanarratti ka jedhan ammootiyyuu takkaffarratti nama jirutu waan kana mara argaa jireenya kana ammootiyyuu magaalaaf baadiyyaa walitti hidhata waan magaalaa fi baadiyyaa walitti hidhatuuf jecha gabaa dhaqatuu fi gabaa galuudhaaf dhiirri kennaa fi dubartoonni kenna rakkinni baay'eetu jira karaan hin jiru gaarri akkatti dhaabatee nama laalu karaa kana mitira kudhan hin arganeef dura deemuudhaaf ol qajeeluu isaa sababa ol qajeeluudhaa karaan xurree namni baafate mammaramaa deema sababa guddina gaaraa irraayi kanaaf takkaffarratti namni rabbi qabu waan dhabe hin qabu rabbii walii kadhannaa rabbii waliin haa kadhannu rabbiin illee nuu kadhadhaa jedhan ummanni kun isa lammaffaa immoo eega rabbiiti ittiin bulmaanni biyya kanaa gama qaama seeraa jechuudha gara akkasuma qaamni kun isa ilaalu waan kana bakka dhageettanitti ummata kanaaf rakkoon kun akka furamu akkuma namni walirra taayitaa qabuun taayitaa namaatiin illee achi walii haa birmannu wal haa yaadachiifnu rakkoo ummata kanaa walirraa haa qoodamnu walii haa qoonnu bal'oo walii haa qoonnu rakkinna walii haa qoodamnu tanaan ammoo quba nu qabaadhaa jalqaba irratti rabbi nu kadhadhaa isa lammaffaa irratti immoo gama qaama waan kana ilaaluutti akka namni martuu labsii nu gootan isinirraa jalqabee nuun jedhan insha Allahu ta'ala kana fakkaata. Hayyee insha Allahu ta'ala ergaan keenya kanuma fakkaata hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaha keessa nuuf jiraadhaa wal haa yaadannu rabbi walii haa kadhannu ibaada irratti rabbi nu haa jiraachisu rabbi nu haa jajjabeeffatu nagaha keessa nuuf jiraadhaa.